oduu har'aaf qabnu kun isinitti himanii hundaati turtiin keessan OMN waliin haa ta'u jenna. Sababa haleellaa shororkeessitoonni faannoo agamsatti raawwataniin namoonni qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaafaman soorataa fi wal'aansa gahaa dhabuun rakkachaa jiraachuu himan. Qonnaan bultoonni Oromoo aanaa Amuruu magaalaa Agamsaarraa haleellaa shororkeessitoota faannoo fi finxaaleyyii Amaaraatiin buqqaafamanii magaalaa Oborraa buufatanii jiran yeroo ammaa kana bakka qubannaa dabalatee waan nyaatanii fi wal'aansa gahaa dhabuudhaan miidhamaa jiraachuu OMN'f ibsanii jiru. Abrahaam Birruutu dubbise. Haleellaa hagayya 29 bara 2022 jiraattota aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa irratti raawwatame hordofuun qonnaan bultooti Oromoo fi daldaltooti magaalaa Agamsaa fi naannoo ishee miseensota maatii isaanii waliin baqaaf saaxilamanii jiru. Haleellaa kanaan abbootiin warraa 10,000tti tilmaamaman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamuutu ibsame. Walumaa galatti namoonni 70,000tti tilmaamaman gandoota baadiyyaa Agamsa marsanii jiranii fi magaalaa Agamsaa irraa buqqa'uun magaalaa Oborraatti baqatanii jiraachuu ragaan iccitii hojjetaa hawaasummaa aanaa Amururraa arganne ni mul'isa. Bulchiinsi aanaa Amuruu fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi kun akka dhaga'amu waan hin barbaanneef buqqaatotaaf bakka mijataa osoo hin kennin gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif dhiibbaa taasisaa jira jedhu namoonni buqqaafamtoota gidduutii dubbifne. Buqqaafamtoonni 10,000 lakkaa'aman manneen amantaa fi mana barumsaa keessa akkasumas maayii baasii aanaa Amuruu keessa qubatanii jiraachuu kan himan maddeen qaamolee hawaasaan alatti dhaabbileen miti mootummaa fi miidiyaaleen kamuu akka seenanii isaan hin dubbisneef poolisiitu ramadamee eegaa jira jedhu. Mootummaan gama isaatiin nyaatas ta'ee uffata akkasumas wantoota barbaachisan kamuu buqqaatota kanaaf qaqqabsiisaa akka hin jirre kan ibsan maddeen afooshaalee fi dhaabbileen amantaa adda addaa birmannaa taasisaa akka jiran ibsanii jiru. Egaa haalli amma jiru daran baay'ee nama yaaddeessaa akka nama dhalataa Oromoo tokko baay'ee gaddeera. Baay'ees boo'eera. Baay'ee nama yaaddeessaa. Daa'imni dhumaa jirti. Hospitaala mana yaalaa keessatti kun mana yaalaa hojjetamaa jiru. Hospitaala reefuu jalqabamee jiru qorra keessa kan isaan bulanii. Diida daandii konkolaataa kan isaan bulanii. Mana amantaa mooraa keessa kan isaan bulanii. Baay'ee nama yaaddeessa. Baay'ee nama dhibbisa. Baay'ee nama qaabessa. Haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Siyaasa tuqsiisuu fi baay'ee na gaddisiisa. Haala nama keessa argee guyyaa barreessaa keessa oolee baay'een gaddi garmalee baay'ee nama gaddisiisaa jiru. Madoowwan rasaasaa fi haleellaa finxaaleeyyii irraa hafanii buufata fayyaa aanaa Amuruu keessa jiran lakkoofsaan nama 46 ta'uu kan himan maddeen keenya haga ammaatti sababa wal'aansa dhabuutiin madoowwan 3 lubbuun darbuu OMN'tti himanii jiru. Madoon jiran keessa kappuulee tamasgee namni jedhamu lubbuudhaan akka darbee fi buufanni fayyaallee yaala fayyaa karaa samuulii duwwaati jiraanii amma oksaasineen karaa samuulii duwwaa jiraanii duwwaatu kan magaalaa wanti buufata fayyaa keessatti kan jiru yaala gahaa dhabee lubbuu baay'eetu darbaa jira amma kalee amma har'aatti illee. Namoonni mana yaalaa keessa hojjetan akka jiranitti sodaatanii akka hin yaalamne waan jedhan fakkaata. Mana yaalaa hin jiru. Mana yaalaa keessa hin jiranii. Kaan mana firaa jira. Inni gargaarsa qabu inni karaa firaa akkatti namoonni deemanii nama kadhatanii dhuunfaadhaan baala makkanniisaa iddoo adda addaa jalatti waddii maddee jirutti namni yaalamaatti jira. Namni gargaarsa kan hin argatu kanaatti malee manni yaalaa homaatu gargaarsa kennaaf hin jiru. Baqataniiru namoonni jiranii waan doorsifamaniif. Kaleessaa fi har'a madoowwan wal'aansa gahaa dhabanii buufata fayyaa keessatti lubbuun darban jiraachuu kan himan maddeen OMN obbo Kabbuulee Tamasgeen namni jedhaman dabareen wal'aanamuu waan isaan qaqqabuu dadhabeef utuu fayyuuf carraa qabanuu lubbuun darbanii jechuun namni Oborraa irraa OMN dubbisee jira. Buqqaafamtoonni kunneen bakka buufatanii jiranitti rakkoo caaluuf saaxilamaa jiraachuu isaanii himamee maatiiwwan hedduun bakka qubatanii jiranitti gadda namoota isaan jalaa wareegamee taa'aa jiraachuu ibsuun haa ta'u malee kaabinoonni mootummaa bakkicha dhaquudhaan jechoota qorqalbii isaanii miidhan dubbachaa jiraachuu maddeen OMN garasirraa dubbisee himanii jiru. Oduudhuma walqabatuun humnoonni finxaaleyyii Amaaraa fi gareen shororkeessitoota faannoo magaalaa Oborraa qabachuuf yaalii taasisaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Adeemsi humnoonni kun magaalaa teessoo bulchiinsa aanaa Amuruu taate Oborraa qabachuuf taasisaa jiran akka isaan yaaddesse kan himan jiraattonni magaalattii. Haleellaa guyyoota 3 dura magaalaa Agamsaa irratti raawwatameen alatti kaleessa galgalas qarqara magaalaa Oborraa bakka addaa Soomman jedhamutti haleellaan raawwatamuu ibsanii jiru. Haleellaa kaleessa raawwatame kanaan maanguddoo obbo Birruu Gobshoo jedhaman dabalatee lubbuun namoota 2 darbuu fi namoonni madaa'an jiraachuus ibsanii jiru. Bakki humnoonni kun haleellaa itti raawwatan magaalaa Oborraa irraa fageenya kiiloomeetira 1 hin caalle irratti kan argamtu ta'uu himuun sochiin humnoota finxaaleyyii Amaaraatiin naannichatti taasifamaa jiru yaaddessaadha jedhu. Haalli
biyya keenya irra jirtu haala aanaan amuruu baay'ee keessa jirtu baay'ee nama yaaddeessaadha. Guyyaa guyyaadhaan namni dhumaa jira. Amma guyyaa kaleessa magaalaa Oborraaraatii kiiloomeetirii tokko irratti Finxaaleeyyii Amaaraatiin namni 2 rukkutamee du'eera. Lubbuun isaa darbeera. Kiiloomeetirii tokko bakka hin guunne irratti. Maqaan isaaniis immoo obbo Birruu Gobushoo jedhama inni tokko immoo uummata kanatti beelaan buqqaanii Harargeedhaa dhufanii bakka ganda cidhatti jedhamurra buufatanii warra turan achiis immoo Finxaaleeyyii Amaaraa buqqaanii magaalaa keessa jiran waan ittiin nyaatan waan ittiin bisheeffatan qoraan barbaachaaf kiiloomeetirii tokko bakka hin guunne magaalaa keessaa ba'anii akkanatti lamaan isaanii wareegamanii jiran. Haalli ni bira jiru baay'ee nama yaaddeessaa, baay'ee nama qaanfachiisa, baay'ees nama tulfaata baay'ee. Bakki ta'een kun itti ta'e bakka addaa Soomman jedhama. Kiiloomeetirii tokkoon guutu bulchiinsa aanaarraati kiiloomeetirii tokko naannoo meetira 950 akkana ta'a. Laga bishaan wayii gidduu waa jira, bishaan itti ceelaan kanuma. Bakka sana Soomman sanatti ba'ama. Haleellaa guyyoota 3 dura gamsatti raawwatameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 60 olii darbuun beekamee jira. Oduudhuma walqabatuun ajjeechaa gareen shororkeessitoota faannootiin Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa muruu ganda gamsaa irratti raawwatameen lakkoofsi miidhamtootaa dabalaa jiraachuutu dubbatama. Ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatame ilaalchisuun qaamolee mootummaa sadarkaan jiranii fi miidiyaaleen sirnichaa hanga yoonaatti wanti jedhan tokkollee hin jiru. Uummati naannoo kana ajjeefamaa fi buqqaa jiran gama isaaniitiin birmannaa dhabne jechuun komii himachuu irratti argamu. Oduu gama biraatiin abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa miidiyaalee Oromoo kanneen dhimmicha gabaasan sossodaachisuun ukkaamsaa jiraachuun komii cimaa uumeetu jira. Xalayaa akeekkachiisa abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa odeeffannoo sobaa uummata walitti buusu tamsaastee jechuun miidiyaa F5 barreessee jiru miidiyaalee hawaasaa ta'ee jira. Yaadota gamaa gamanaa guyyoo waarii akka ta'antu qindeesseera. Lakkoofsi namoota Oromiyaa lixa biiftuu aanaa Amuruu dheeda gamsaa shororkeessitoota garee faannoo Amaaraatiin ajjeefamanii dabalaa jiraachuusaa dubbatama. Gabaasota naannichirra ba'aa jiranii lakkoofsi warraate kun ammaan tan 100 lakkaa'amuu jiru. Isaan keessa maqaan namoota 60 olii kan fakkaata. Mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan sirni biyya harka qaban mirra waan dubbattu tokkollee hin qabu. Reeffi namoota du'anii gammalleetu urkeessa jimlaan guurama jiraachuu isaaniitti odeeffama. Madooleen hedduullee yaala argachuu dhabuun dhumuu jiran ka jedhu uummati BBC'n dubbis birmanna dhabnoo ba'uu jiru jechuun waggoottan 4 oliif dacha dhiiga kataat Itoophiyaa dootii nama oduu ta'uu dhiisuur dabarte ammaan tan dunama gabaasuu yakka taate jirti. Haleella lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa godhamte kan miidiyaaleen akka BBC, VOA, Deutsche Welle fi OMN faan gabaasaa turan. Sirni dhufe darba cufaaf harka dhaanu qofa don taane biybeelaaf waraana keessa badhaadhin gabaasuun badhaafamaa ka turan miidiyaalee murna mootummaa biltsiginnaa cuftinu ijjeefamu lamiilee 100 lakkaa'amanii kan hin dhageewwan jedhan fakkaata. Miidiyaalee dhuga dubbatan ukkaamsuun sadarkaa qararra akka argamu abbaan taayita biroodkaastii miidiyaalee Itoophiyaa goch fokkisa waggootaaf dalagaa turjabeessuun jilaan deemuun isa hoomii uumte jirti. Waajirri kun ibsa kalees baaseen arcummesata OMN biyya baasuun itti keeyyat miidiyaalee Oromoo kanneen hafanis karaa gaddisiisaaf saalfachiisa ta'een haleelu itti fufuun isa ajaa'ibaa jira. Odeeffannoo sobata hin mirkanoom tamsaaftan jechuun xalayaa akeekkachiisa FIB ka barreesse dhaabbate abba taayita miidiyaalee Itoophiyaa kun odeeffannoon jedhantu sobtaachuu si raga tokkollee dhiyeessuu hin dandeenye. Odeeffannoon isaan sob jedhaniin kun dhumaati uummata qulqulluu ka 100 lakkaa'am ta'uun isii Oromoota hedduu bira falmii uumte jirti. Haleellaa Finxaaleeyyiin Amaaraa banan kanaan namootni baay'een ajjeefamuu fi qabeenyi manca'e. Ijjeecha uummata nagaa kanarra gabaasota miidiyaaleen bira dursanii maxxansan kaa'uun xalayaa kan fuul Facebook ofirra akka maxxanse pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasee Qannaa Amantee yaa waaqayyotin argiti jechuun gadditti dhagaa miiraan guutame ibsate jira. Ijjeechaan uummata qulqulluu kun dhuga ta'uu miidiyaalee ala dabalatee baay'een gabaasaa turan. Warri Habashaa jibbiinsa Oromootiin guutame hawaajiraalee mootummaa kanneen akka abba taayita Itoophiyaa dhuunfatanii jiran sababa maaliif dhuga dubbattan jedhu qofaaf miidiyaalee Oromoo adamsuu jiruun immoo yaa Daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwork duraanii Girma Guutamaa ture. Kan maleellee fayyadamtooti miidiyaalee hawaasa hedduun bifa wal fakkaata ta'een ijjeecha jimlaa Oromoota irra godham kan balaaleffachuun barreessu irratti argamu. Xalayaa barreessa kan hordofe karaa sanduuq yaadaatiin koomii hedduu keessummeessa abbaan taayita miidiyaalee Itoophiyaa
miidiyaa kun sanduuq yaada yookaan kooment boksii ofii cufachuu yaadota kennaman gura jiraachuun isa ceera fokkoo jedhu. Gara oduuwwan birootti wayitaa ceenu ammoo murtoo daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee sararuu maqaa jedhuun darbe hordofee jiraattonni gandaa kaakoo mana bichuu fedhii isaaniin ala Finfinnee jalatti akka bulaniif dirqisiifamaa jiraachuun yaaddoo nutti tahee jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa murtoo daangaa sararuuf darbeen ganda kaakoo mana bichuu dabalatee iddoowwan magaalaa Finfinnee humnaan qabatee ture hedduu gara Oromiyaatti deebifneerra jechuun ibsus haalli qabatamaan lafarraa mul'atu garuu lafa Oromiyaa jalatti bulaa ture gara Finfinneetti kutuudha jedhu jiraattonni. Guutuun oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Murtoo daangaa bulchiinsaa sararuu qondaalonni biltsiginnaa dhiheenya dabarsan hordofuun jiraattonni aanaa sulultaa ganda kaakoo mana bichuu Finfinnee jalatti deebitu jedhamuun yaaddoo jabaa isaanitti ta'ee jiraachuu himan. Jiraattonni ganda kaakoo mana bichuu kanaan dura seeraan ala bulchiinsa magaalaa Finfinnee jalatti ukkaanfamanii erga bulaa turaniin booda waggaa muraasaas qabsoo hawaasaatiin godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aanaa sulultaa jalatti akka bulan taasifamee ture. Aanaa sulultaa jalatti akka bulluuf murtaa'uu hordofee rakkoolee duraan addatti nu mudataa turan irraa hanga tokko furmaata argachuuf dandeenye turre kan jedhan jiraattonni gandichaa torban muraasaa adeemsi mul'atu ammoo deebisee yaaddoo jabaa keessa nu buuseera jedhu. Murtoo dabaa daangaa bulchiinsaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee sararuu qondaalonni biltsiginnaa dhiheenya murteessan hordofee isin Finfinnee jalatti deebituu jedhamuun qaama mootummaatiin itti himamaa jiraachuu himu jiraattonni. Finfinneetti gadi deebitu nuun jechaa jiru nuti gama keenyaan kottaa dura nu fixaa malee lammataa Finfinnee jalatti deebi'uun hin yaadamu jechaani jirra kan jedhan jiraattonni gandichaa OMN quunnaman kunniin haalli nutti deemaa jiru gabrummaa baroota dheeraaf nurratti fe'amee turetti kan nu deebisudha jechuun yaaddoo qaban ibsataniiru. Yeroo bulchiinsa Finfinnee jalatti humnaan akka bulan taasifamaa turetti afaan ofiin tajaajila argachuu fi ilmaan ofii barsiifachuun rakkoo guddaa ture. Qabiyyee isaanii ganamaatti ragaa abbummaa dhorkatamuun saamichaaf saaxilamaa turan. Uummanni gandichaa sababa eenyummaa isaaniitiin addatti cunqurfamuun misoomawwan bu'uuraa magaalattii irraallee akka hin fayyadamne taasifamuun moggaatti dhiibamaa turuu dubbatu. Saamichaa fi weerara lafaa maqaa daangaa magariisaa keessa jirtu qabiyyee kanarratti beekamtii hin qabdan lafti kun ijaarsa masaraa mootummaatiif barbaadamaa jedhuu fi sababoota biroon raawwatamuun qe'ee isaanii ganamaarraa dhiibamuun hanga ammaattuu gocharraan dhaabbanne ta'uu himu. Haala bulchiinsa Finfinnee jalatti nu mudataa ture kana gaafa ilaallu ammas gara Finfinneetti deebitu jedhamuun nuuf du'a lammataa ta'e kan jedhan jiraattonni ganda kaakoo mana bichuu murtoon maqaa daangaa sararuutiin darbe fedhii hawaasa keenyaa giddugala kan hin godhannedha jechuun balaaleffataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa dookumentii gabaasa raawwii hojii dhimma daangaa bulchiinsaa kan magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jechuun torban muraasaan dura ifa taasise irratti hojiin daangaa sararuu kun erga eegalamee iddoowwan magaalaa Finfinneetiin humnaan qabamanii turan hedduu gara Oromiyaatti deebifneerra jechuun iddoowwan gara Oromiyaatti deebi'an jedhe keessatti ganda kaakoo mana bichuu eekkaa siree heechuu fi indoodee jedhaman eeree ture. Ganda gara bulchiinsa Oromiyaatti akka deebi'u taasifne jechuun ragaan biltsiginnaa Oromiyaatiin ifa ta'e jalqaba irratti eeru ganda kaakoo mana bichuutti haalli qabatamaan mul'atu garuu faallaa dubbii kanaa ta'eera. Bu'uura odeeffannoo hawaasarraa arganneetiin wanti qabatamaan achitti ta'aa jiru ganda kaakoo mana bichuu gara bulchiinsa Oromiyaatti deebisuu osoo hin taane ganda qabsoo hawaasaatiin godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jalatti akka bulu ta'ee ture kana Oromiyaa jalaa baasanii Finfinnee jala galchuutu raawwatamaa jira jedhu jiraattonni. Adeemsi shiraa maqaa daangaa bulchiinsaa sararuutiin uummaticha irratti tuhiinsaan raawwatamaa jiruu fi murtoon fedhii hawaasichaa giddugala hin godhanne kun hatattamaan akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Oduu keenyatti aanuun beela aanaalee gammoojjii godina Baalee Bahaatti mudateen walqabatee weerarri dhibee shiftoo babal'ataa jiraachuun himame. Ragaan maddeen odeeffannoo keenya godinicharraa arganne akka mul'isutti weerarri dhibee shiftoo yeroo ammaa aanaalee Sawweenaa, Raayituu, Laga Hidhaa, Gololcha, Daawwee Sararii fi Gindhiiritti babal'atee jiraachuun kan mirkanaa'e wayitaa ta'u aanaa Sawweenaatti akkaan hammaateera. Hanga hagayya 26 bara 2022tti namoota 618 weerara kanaaf
saaxilamuun mirkanaa'e keessaa namoonni 11 lubbuun darbuu isaanii ragaan godinichaa arganne ni mirkaneessa. Aanaalee godinichatti beelli hawaasa mudatee jiruun keessumaa daa'imman hanqina nyaataaf saaxilamanii jiru. Daa'imman hanqina nyaataaf saaxilaman kunniin dhibee dandamachuu dadhabuun weerara dhibee shiftootiin haala salphaan lubbuun isaanii darbaa jirti kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN rakkoon kun itti hammaataa jiraachuun nu yaaddesseera jedhu. Baay'inni dhibamtootaa humna dhaabbilee fayyaa godinichaatiin ol taheera. Gama biroon dhaabbileen fayyaa godinichatti argaman qoricha ittiin dhibamaa wal'aanan hin qaban. Gargaarsi dhaabbilee miti mootummaa duraan hawaasaafis ta'e dhaabbilee fayyaaf bifa garaagaraan taasifamu ammoo guutummaatti jechuun bifa danda'amuun dhaabbateera jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Rakkooleen kunniin beela hawaasicha harkaa qabuun walitti dabalamanii hawaasa gaaga'ama hammaataaf saaxilaa jiraachuus ibsan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti waajjirri poolisii aanaa Jimmaa Araaree kan magaalaa Waayyootti argamu giddugala dararaa kanneessaa ta'ee tajaajilaa akka jiru himame. Namni giddugala dararaa kana keessaa bahe tokko akka OMN'tti himetti namoonni 240 caalan bakka dararaa kanatti yakkoonni ajjeechaa reebicha qaama hir'isuu irratti raawwatamaa jira. Ijoollee lafaa dhufaa waggaa 16 hanga maanguddoo waggaa 94 akkanumas hawwan ulfaa fi daa'imman waliin hidhamantu giddugala dararaa kanatti makaraa argaa jira jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Warra kana keessaa harki 99 waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamuudhaan akka dararaa kanaaf saaxilamaa jiran himamee jira. Abrahaam Birruu guutuu oduu kana qopheesseera. Obbo Abdataa Jigsaa ka yaaddoo nageenya isaatiif jecha maqaasaa gabaasa kana keessatti jijjiirree hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabde jechuun hidhattoonni gandaa guyyaa tokko subii dhufanii maatii biraana fuudhanii deemanii jedha. Akka namni kun jedhutti hidhattoonni gandaa kunneen yeroo na butanii deeman faaya mormaa fi harkaa, sa'aatii harkaa, qabattoo fi uffata koo irratti wal lolaa turan jechuun taajjabbiin dubbata. Badii tokko malee mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Jimmaa Araaree magaalaa Waayyootti kan geeffame Abdataa Jigsaa mana hidhaa san keessaa hawwan ulfaa hawwan ijoollee waliin hidhaman ijoollee lafaa dhufa akka umuriin 16 maanguddoota umuriin 94 faatu hidhamee jira jedha. Mucaan maqaan umtisaallee ni beeku. Kaadiraadhaan harki kaadiraadhaan hidhamee ji'a 4 kan tureefaa jira. Ji'a 4 kaadiraan sibiila baatee harka irratti jecha. Dubartiin ji'a 9 fi torbee tokko achi keessa jirti. Waanuma haqaate egaa kun akka isaanitti hima. Dubartiin ji'a 9 torbee tokko achi keessa kan hidhamtee jirti. Dubartiin daa'imman ji'a 3 baattee jirtu jirti. Kana jechuun jaarsi umuriin isaa 94 jira. Maqaasaa daddagatee ajjeechaan dhibbatti jira. Guyyuma guyyaan jira. Namoonni kunneen hundi isaanii galmee akka hin qabne mana murtiittis akka hin dhiyaanne hima Abdataan. Bakka dararaa kanatti seera waan jedhamu hin jiru. Qoratamuunis hin jiru. Kutaa hidhamtootaa tokko kabal'inni isaa meetira 3 ta'e keessa namoonni 30 hidhamanii jiru. Warri kun lafti hanqatee ciisuu hin danda'an. Nyaata hin argatan, mana fincaanii deemuu hin eeyyamamuuf. Halkanii guyyaa reebichi irratti raawwatamu. Gaaffii mirgaa yoo gaafatan ni reebamuu, ni waraanamuu jedha. Yeroo hundaa sitti cufamee oolta. Firri dhufee si dubbisuu hin danda'u. Yoo firri kee si dubbise isas mana hidhaatti hambisanii hidhuu jechuun dararaa mana hidhaa san keessaa tokkoon ibsee jira. Giddugala dararaa Waayyuu kanatti ajjeechaan guyyaa guyyaan akka raawwatamu, ilmi namaa kaateenaan ji'oota 3 haga 4 akka turu, qaamni isaa laamsha'uun yookiin paralaayiz ta'uun kan qaama hir'atee fi qalbii dhabe hedduu akka ta'ellee Abdataan eeree jira. Giddugala dararaa aanaa Jimmaa Araaree magaalaa Waayyuu kana keessa yoo xinnaate namoonni 240 caalan hidhamanii akka jiran kaimu namni hidhamee dararaa irraa ba'e kun irra caalaan isaanii dargaggoota biyya kana jijjiiruu danda'anii jedha. Warra kana keessa ammoo 237 kan ta'an hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhamuudhaan warra hidhamanii jedha. Dargaggeessi biyya kana jijjiiruu danda'u walitti qabamee harki hidhamee miilli hidhamee akkanatti arguun qoor qalbii nama cabsa. Seeraa fi seenaadhaan kan nama gaafachiisullee jedha. Namoota baramaa 40 ta'antu jira. Kunneen mana sirreessa sotaan mana adamaa yookaan boorisaa baay'ee jenna afaan Amaariffaatiin haaraa keessatti argamudha. Sana keessa namoonni 237 ta'an namoota maqaa isaanii qofaan kabajamaa jiranidha. Dhiiraa kan qabaatan wal lolanii yookaan daangaarratti wal lolanii yookaan walimatanii kan dhufan osoo hin taane maqaa isaanii qofaan kabajamanii kan dhufanidha. Mirgi namummaa isaanii irraa bulqabee dubbachuu kan hin dandeenye, maalummaa isaanii ibsachuu kan hin dandeenye, qaamni dheeraa fi
Balanga Alicha Diota, Balanga Mokalicha Diota, Koratan Yaka Diota, Namika Kuletia, kan Koraten Dimera. Repichiro Trawata, the Lord of Yati, Politica Yoka, Banki, Jana Kamabe, Yorati, Rabatura, the Latio, Kenya, Karatika, Superbadu, Karimbai, Hajabi, Nama, Pato, Pato, Nama, Apology, Tusami, Ragatima. Yankava, Namato Padini, or Jetta, you can move a garden, Kolkeda, Karachaka, Sanibo, the Martina, Lamatani, the Gava to the body, can Keta Vetokura, Magatamio, when it's another, is supposed to say, that you are a study. Hawaasi aanichaa manneen murtiirraa amantaa dhabee walimachuu dhiisuudhaan rakkoo isaa jaarsolii biyyaa biratti fixachaa jiraachuu kaimu abdataan warri hidhaman kunneen tokkollee mana murtiitiin itti murtaa'ee akka hin hidhamne himee jira. Abdataan ofiisaa sababa addaatiin bakka dararaa kana keessa bahee jira. Dhibbaan kan lakkaa'aman garuu ammallee bakka halkanii fi guyyaa adda hin baafamne sanatti kuun ajjeefamanii kuun du'aa fi jireenya gidduu jiru. Oromiyaa kutaa baay'eetti giddugaloonni dararaa mootummaan dhimma itti bahu jiraachuu eeruun hawaasarraa yeroo yeroon nu qaqqabaa jiru ni mirkaneessa. Baqattoonni Oromoo Sudaan mooraa Ngurgur keessa jiran haala rakkisaa keessa jiraachuu OMN itti himan. Mooraa UNHCR kana keessa baqattoota Oromoo 60 oltu jira kan jedhan baqattoonni kunniin da'oon isaan keessa jiran balaawwan lolaa fi rooba hamaan kan diigamuuf danda'anidha jedhu. Yeroo garaagaraattis balaa lolaaf akka saaxilaman ibsanii jiru. Bakka wal'aansa fayyaa nyaataa fi bishaan gahaa hin qabne jiraachuu himatu. Waggoota dheeraatiifis biyya sadaffaa dhorkamne jedhu. Dhalattoonni Oromoo hanga waggoota 13 mooraa UN kana keessa jiraatan jiraachuus eeran. Baqattoonni kunniin gaaffilee kanneen yoo gaafanne ni doorsifamnaa jedhu. Bulchiinsi mooraas ta'e warri UNHCR rakkoo keenya dhagahuuf hin jiru jedhan. Addatti dhiibbaan nurratti godhamaa jira jechuun himatu. Sochii tokkollee goonee maatii keenya jiraachisuuf haala hin dandeenye keessa jirraa kan jedhan baqattoonni mooraa Ngurgur kunniin hawaasni keenya kutaalee garaagaraa keessa jiru sagalee akka nuuf ta'u barbaannaa jedhu. Gama birootiin baqattoonni Oromoo achuma Sudaan magaalaa Kaartuumii fi bakka garaagaraatti argaman waraqaa hayyama jireenyaa dhorkatamuun hidhaatti guuramaa jiraachuu fi rakkoolee garaagaraa keessummeessaa jiraachuu OMN'if ibsaniiru. Oduu keenya xumuraatiin waraanni kaaba Itoophiyaa loltoota Eertiraaf itti dabaluun jabaatee itti fufee jira. Waraana kanaan uummata nagaa dabalatee lubbuun hedduun harca'aa akka jiru ragaaleen ni mul'isu. Mootummaan Eertiraa humnoota biyyoota lamaanii kan karaa kaaba Tigraay hoogganuun kallattii afuriin na lolaa jira kan jedhe gareen Tigraay waraana kallattii naannoo Amaaraatiin ajajoota waraanaa Itoophiyaa olaanoo fi miseensota raayyaa ittisa biyyaa hedduu booji'uu beeksisuu irratti argama. Waraanni Shaabiyaa marsaa lammeessuuf waraansa Itoophiyaatti seenuun nu yaachiftee kan jedhan hawaasni idil addunyaa gama isaaniitiin uummanni nagaan miidhamuu akka hin qabneef gaafachuu irratti argamu. Guyyoo Waariyoo bal'isee isinitti hima. The government of Prime Minister Abiy Ahmed has since declared a unilateral ceasefire. Waraanni kaaba Itoophiyaa bifa qindaawaa ta'een ammallee jabaateetti fufee jira. Dooti namootaaf kisaaraa waraan kanaa gan jechuun hin ulfaatu. Uummati biyyattii qe'eef qabeenya ofirra buqqa'uun jimlaan baqachaa jira. Booji'amtooti waraanaallee muummeen qabduu jira. Haalees kamis fulbaan gaaf tokko ganamirra jalqabuun humni weerartu Abiy Ahmed gaaree Shaabiyaa waliin ta'uun karaa afurii waraanarra bantee jirti kan jedhu mootummaan Tigraay. Abbootiin irree Eertiraa fi Itoophiyaa lamaan Isaayyaasiif Abiy Ahmed qabeen biyyattiitiif humni nama guutuu bobbaasuun Tigraay cabsuu yaaliin godhamti milkoofti jechuun qolachuu irratti argamu. Gareen Tigraay humnooti kun lamaan Fiqa Gabree anga Hadimeet, Salaam wangi Shiraaroo, Gobbo Tsinnaay angir Damaatiyoosiif Adi'aa sirfacuuf marsanii meeshaa gugurdoon haleeluu jiran jechuun himaat. Harki ani nagaaf bal'is ciniiname jira kan jedhe mootummaan jiddu galeessa gamisaati. Humnoota Shaabiyaa ka Isaayyaas afaan warqiitiin hoogganamtu daboo yaammachuun marsa lammeessoof Tigraay weerar itti keeyyateen dura oduu addunyaa taate. የሶስተኛ ዙር የደም ማፋሰስና የሀብት ውድመት እንዲፈጠር የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመ ይገኛል። Waraan kaaba Itoophiyaa ka guyyaa sagaleessoof godhama ooleen loltooti biltsiginnaatiif gareen Amaara TPLF qolachuu malee haleeluu hin dandeenye jedhu. Amma immoo haleessirra jalqabe waraanni Eertiraa karaa kaaba Tigraay
Tigraayitiin Abiy qarqaaree lol jabaa seenu isaa dubbatama. Addunyaan araaroof yaaddoon najjeefte waan dabartu wam tokkollee godhu dadhabuun isii uummata biyyatti harki caala yaaddoo jajjabdu keeggalchite jira. Gareen biltsiginnaa naannoo teessan eeggadha. Hidhadhaa lola jechuun uummata gara waraanaa kakkaasa jiraachuusiitu odeeffama. Raayyaa ittis biyya Itoophiyaa garee faannootiif waraan Amaara kumaatama jeefte kumoota boojuu kadubbatu finciltoota Tigraay. የተቻለን ያክል አንድ አቅጣጫ ሰብረን ለመውጣት ለማምለጥ ሞክረን ነበር ግን እኔ ቆሰልኩ እኔ ምክትልም ተሰዋ አጃጆታፍ ሚሴንሶት ወራን ኢትዮጵያ ከቦጂን ጀቱን ቴሌቪዥን አገርሲሱ ረት ተርጋም ሃል ነገኝ የሮ ኢላልቺሶን ቡልቺሶት መጋል ናኖ አማራ ዱ ኸሰት ጉሪ ሶቺ ለብሰሙ ገባስነ ቶር ቡልቺሶት መጋል ኦሮሚያ ቶክ ኸሰለ ወነ ኩንጀል ቀበሙ ተዴፋ ሃር ረጀል ቀበ ቡልቺሲ መጋል ሰበታለ ለብሲ ኡጉር የሮ ኻዬ ጅዳን